الحمد ربي أرجو مكيتني نبدا افتديني رحمتك يتيني لك الحمد ربي أرجو مكيتني نبدا افتديني رحمتك يتيني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درجتو نجا كيساني إنسيوفتو سنين جتا هردفتوني أمن تابرا هندي كيساني يو أكم جرتو نجالا عن اللي نجا كي يقالت ربي الحمد لله بجزراتني الرسين حرقي سنين جتا ربي يادف مرادك إن هندا نوفا قوتو ربي واني ين نوفا كنو سنين جتا حرقا كيسوما أده كيسوما أجائبان كبدي دفع كيسوما كيسون أقاد بجوف أسمان أبليسك يان فما قدان زلاني غافيك Tana deebisee garuu ani immoo gadhiisuuf yeroon arganne akkuma isin argitan nuti qooshe biizii ta'een gadhiisuu dhabe jechuudha. Har'a garuu gaaffii obboleessa kiyya gaafadhe inni illee tokko lama jedhe gaaffii an gaafadhe hunda jechuudha naaf deebise dhugaa dubbachuuf yeroo dheeraadha kan naa deebise osoo monetaayizii hin ta'in naaf deebise garuu ani immoo gadhiisuuf carraa hin arganne jechuudha. Asiin obboleessa kiyyaan dhiifama guddaan siin jedha. Inna amma gara gaaffii tachi dabarfannaa namni kun eenyu dhalaata kan gaaffii na gaafate an gaaffii gaafadhe inni immoo anumaafiyyuu bakka kennee jechuudha. Gaaffii kana irratti hirmaate eenyu dhalaata waliin haa hordofnu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ashama alkafuuni akkam jirtu hordoftoonni habiibaatuub waan jedhee jira waan inni waan jedheef hin beeku anis hin gaafadha gaaffii nama dhiyeessu qofatu hin ta'in ofiis gaafatamuu ma jiru akkam jirtu hordoftoonni habiibaatuub nagaa keessanii wallahi galatoomaa ulfaadhaa obboleetti keenya jabeessitanii hadhaan geessanii jirtu kanaan dur gaaffiif deebii ho'inaa dhiyeessitee turte biizii ta'uu kootiif waa'iduma jaraa waa'iduma Saawud Arabiyaatti biizii ta'uu kootiif gaaffii isin na gaafattee deebisuudha turuu kootiif dhiifama isinis gaafataa obboleetti koollee gaafadhaa gaaffii hedduu subhaanallah gaaffii 14 keessaa 4 si deebiseen 10 hin beekuudhaan si xumura jechuudha. Maaliif dubbifne wallahi waan ta'e amman dubbifne gaaffii haaraan itti ergite maal jedhe beektu gaaffiin si subhaanallah dhaggeeffadhaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Duraan dursee wa alaykum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Kunis gaaffiidha. Duraan dursee jedha akkam jirta nagaa keetiin jabaattaa jiroonni nagaadhaa jecha waamicha koo kabajjee waan gara YouTube gootitti argamteef galatoomii jetti atillee galatoomi siin jedha gara gaaffiitti ceena jechuudha. Gaaffiin si tokkoffaa maal jedhu beektu Mubaarik Musammaa eenyudha akkamitti of ibsita Mubaarik Musammaa eenyudha jettee hordoftoota habiibaatuuf isinunti deebisuu wayyu Mubaarik Musammaa nama miskiina tokko nama aadii tokko hin barannes wallaalaas miti barataas miti nama tokko namaaf sagalee ta'u nama bakka biyya baqaa keessa jiraatu tokko jedheen of ibsaan waa biraa wayii waan addaa qabaan ittiin bakkaatu gaaffii tokkoffaan kee lammaffaa eessatti dhalattee eessatti guddattee amma hoo eessa jirtaadha bakka itti dhaladhee godina Jimmaa aanaa Sanxammaa miti la aanaa Sanxammaa magaalaa Gaattiraa keessatti tan dhaladhee guddadhee magaalaa dhuma Gaattiraa keessaa tun hin beenan guddadhee jechuudha. Achumatti tan guddadhe yaani babaanni deebi'uun jira garuu bakki itti guddadhee magaalaa Gaattiraa keessatti jechuudha. Gaaffii sadaffaa maal jedhe beektu Mubaarik amalli isaa maal fakkaata maatii kee rakkistee ni beektaa maatii keef mucaa meeqaffaadha ati jedha. Mubaarik amalli isaa akkuma argaa jirtu amalumaan dur jiru nan jira yoo ijoollummaa naan diqqagaa ijoollee wal loluun hin jira tapha keessas wal booksa'uun hin jira xiqqoosii ijoollummaa naan rakkisaan ture dhugaa dubbachuudhaaf rakkisaa waan ta'eef garuu nama ollaa yookiin nama biraatu hin ta'in maatii dhiyoonuma keessa olii gadi rabbashaan ture ijoollee bakkeetti rukutee galuu al tokko rukutameen galaa barumsa fa'aa dhaqee yeroo jedhamee abbayyee koo gaaf tokko rabbi isaanii fadhiisu na yaadadha mana barumsaa dhaqee barumsa dhiisee kubbaa miilaa bitadhee kwaasii yennan bitadhee meedaa keessatti taphadhu na arganii gurra koo lammanna qabanii barattoota fuulduratti karatti la na yaadadha wallaahi gurra koo lammanna qabanii ol na kaasanii jechuudha xiqqoon ture saalfadhee sana booddee jechuudha. Mana barumsaatii mataa gadi qabadhee barachuu eegalee rakkisaan ture dhugaa dubbachuudhaaf. Gaaffii sadaffaa kana maatii kee rakkistee ni beektaa beeka rakkisee maatii kee mucaa meeqaffaa dha jedhu jaaffaadhaan
maatii kootiif mucaa ja'affaadha. Ati gaaffii afuraffaan immoo ati saba Oromoo keessatti Oromoo taatee dhalachuuf keef maaltu sitti dhagahamaa? Oromummaa kee akkamitti ibsita? Jecha namoonni ati Oromoo miti siin jedhaniif sitti dhagahamee beekaa sababaa wajjin jette. Gaaffii bareedaadha. Ani Oromoof Oromiyaa keessatti dhalachuu kootii fi hedduu na gammachiisaa, gammachuu guddaan qabaa. Waan inni itti saalfadhu siin qabu baay'ee gammachuu guddaa turatti dhagahama. Namoota waa'ee sabaatiin yookiin waan tokko tokkoon waan barbaadan haasa'uu fi takkaa bakka kenneen qabu hin beeku. An sabaaf utuu hin taane namummaadhaafan jiraadha. Namummaadhaafan waa namaa ta'a. Namastis yeroo siqadhu namummaadhaaf malee sabummaadhaaf miti. Kanaaf keessattuu akka naannoon itti dhaladhetti waa dabaluutu hin taane naannoo ulamaayiiti. Naannoo akkuma Harargee jechuudha. Naannoo ulamaayiif naannoo ustaazotaa gidduutti dhaladhee guddadhe waan ta'eef waan akkanatti akkanatti dhagahamee hin beeku. Egaa miidiyaan miidiyaadha. Ustaazni fedhe miidiyaa irratti salphata. Hayyuun meeqatu salphate miidiyaa irratti. Uummanni miidiyaa jechuun bakka bishaan yaa'ee darbu. Calliseedhuma waan barbaade haasaa oolaa waan barbaade namarraa haasaama. Kun dhugaa rabbii dubbachuudhaaf takkaanatti dhagahamee hin beeku. Natti si dhagahamu. Akkasitti si ibsa. Shanaffaan maal jedha? Yeroo ammaa kana Mubaarik maal irra jirta? Ijoollummaa keef dargaggummaa kana wal bira qabdee yeroo ilaaltu maaltu sitti dhagahama? Waa danuun natti dhagahama. Ijoollummaaf dargaggummaa ammaa umriin amma keessa jiru yeroo wal bira qabee ilaalu waa danuun natti dhagahama. Tokkoffaa yeroo maatiin koo baradhu qarahii waa biraa sirran feenu maal yeroo jiru naan jedhanu barumsa kana keessattuu barnoota Ingiliffaa kana hin jaalladhu. Barnoonni barachuu jaalladhu herreega. Herreega nan gammada. Namni baqata miti herreega nan gammada. Bakka barnoota nan danda'us herreega. Isaa battii irratti xiyyeeffadhee naggaadee ta'uu hin barbaade ture. Kanaafan isaa baratte kana naan sabne kana na jabara barree jedhee herreegatti irratti xiyyeeffadhee siin jedhama maalan siin jedhama. Kanaaf hedduu natti dhagahama waa natti dhagahama wanti natti dhagahamu dhugaa rabbii dubbachuudhaafi wanni natti dhagahamu tun baradhee yeroo sana maaliif darajaan amma keessa jirutti yeroo sagalee namaa ta'u keessaa afaan Ingiliffaa kana maal waan tokko tokko afaan na rakkisa si galee akka qoosaatti ilaalee afaan inni akka qoosaatti ilaalaa ture hadda na rakkisee miidiyaa guddaa irratti affeeramuudha yeroo meeqa dubbatamee nama biraattan dabarsee carraa sana kennaa ture maaliif afaan Ingiliffaa kana wallaaluudhaani utuun baradhee kan jedhu baay'ee natti dhagahama wanni natti dhagahamu waa ijoollummaa keessaa ijoollummaa koo sirriitti itti fayyadameera jechuun nan danda'a garuu sirriitti itti fayyadameera jechuun immoo barnoota yoo hin qabaanne faayidaan qabu taphatti waan biraatti dabarsuu dhiisee utuuni sirriitti qarahee yookiin ulamaa ta'ee sirriitti baradhee doktora ta'ee jechuutu baay'ee natti dhagahama silaa biyya namaa keessa tan karaatatuuf hin jiru. Egaa waa danuudha akkuma sitti dhagahamu natti dhagahama. Gaaffii jaaffaa. Mubaarik jaalallisi qabee beeka yeroo jalqabaa umrii meeqatti? A'uuzu billaahi mina shayxaani innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Mubaarakiin jaalalli qabuudhaayyuu irra deemee beeka. Na qabeera. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf waan sana illee kaasuun ni ulfaata. Biyyatti jaalalli ijoollummaadha waa tokko hin beeknu jaallachuudhuma jennaan jaallataa turre callisneedhuma. Jaallachuudha bakka waa tokko wanti tokko hin jiru wanti biraa jaallachuudha jennaan. Gixxim jennee giggim jennee jaallataa turre jaalalli na qabee beeka inni kun gaaffii hin qabu. Umrii meeqatti isa jedhuu fi 1997 I think umrii koo yeroo sana meeqa akka ta'e hin beeku bara dhala tokkooti baay'ee 1989 akka faranjiitti 79 akka biyya keenyaatti fakkaata 1979 1997 akka biyya keenyaatti jechuudha. Dhaloonni koo 1979 yoo ta'e bara 1997 jaalala waan jedhamu yaani jaalala nama maqaadha qala. Abalukan kooti kan jedhan jiru waan sana jalqabeera.
torbaffaan maal jedha namni ijaan ilaaltee jaallatte gaafachuu sodaatte jira wallaahi jira namni ijaan ilaalee jaalladhee callisee jechuudha galee galee ciisee faa yeroo rafiitii na qabuu didee faa boo'ee rafiitii faatti dhabee timachuu sodaadhe ni jira. Saddeettaffaa yeroo ammaa kana mubaarik jaalallee moo haadha manaa qabaa? Haadha manaa giifti duree Samiiraa Jamaal haadha manaa qaba boo waslaattaa. Saglaffaa jireenya kee keessatti maaltu si gammachiisaa yookaan maaltu si gaddisiisaa sababni isaa? Jireenya koo keessatti wanni na gammachiisu egaa haqqiin haqqi rabbiiti. Waa danuudha wanni nama gammachiisu waan agaaxaamii namatti dhufu otoo hin taane jireenya keessatti wanni na gammachiisu ilma namaa guddate arguu nama hojjetatu arguu nama hojjetatee immoo milkaa'e arguu nama baratee milkaa'e arguu nama waa hojjetee firii sanaa arge arguun waa tokko wal bira qabee ilaalu baay'ee na gammachiisa. Wanni na gaddisiisu immoo nama ta'abee dhabe nama hojjetee milkaa'uu dhabe nama baratee milkaa'uu dhabe yeroon argee yookiin nama waa dhabe kanas wallaahi dhaadhiim an farankaa borsaa koo jiraannaan nama waa dhabe yeroon argu yookiin nama cuncummoo yeroon argu keessi koo na jeeqama galeellee haadhan galfadha kana dhugaan jirtu. Gaaffii kee fanaan taane maaltu si gammachiisa? Wanni nama gammachiisu danuu jira, wanni nama gaddisiisu danuu jira. Wanni gaa'okii namni cabee sitti dhufe yookiin jajaamee sitti dhufe irra caalu waan nama gaddisiisu yeroo hedduu nan gadda. Waan nama gaddisiisu natti dhufaa oola waan ta'eef parsantii 25 yoon gammade parsantii 75 gadda guyyaan koo jechuudha. Maaliif waa'ee dhuma namaatiif jechuudha. Saglaffaa jireenya kee keessatti maaltu si gammachiisa? Kurnaffaa erga biyyaa baate guyyaan itti osoon biyyaa bahuu baadhee jettu jira maaliif baga dhufe hoo jettee maaliif erga biyyaa baate maaliifan biyyaa bahee akkuma biyyaa baheen yeroo hundan jedha akkuma nama tokko jechuudha. Maaltu biyyaa na baasin jedhan tokko tokko bakka biyya namaa keessatti yeroo roorroon sirra ga'ee yookiin immoo hiriyaa keerra namatti beekturra yookiin immoo sabuma keerra yookiin immoo nama biyya namaa Naajeeriyaa yoo ta'u nama biyya namaa tokko keessatti oolante yookiin immoo biyya ormaa keessatti nama biyya ormaa fiigfame dhahamu yookiin rakkoon irra ga'u yeroo argitu maaluma biyyaa nama baase maaluma biyyaa na baase namatti dhagahama yeroo rakkoon alagaadhaan namarra ga'u maaltu biyyaa nama baaseen natti dhagahama. Bagan biyyaa bees nan jedhaa tokko tokko yeroo tokko warra rakkoon irra gahee gara mootummaatiinis ta'ee gara mootummaatiinis ta'ee yookiin immoo homa danuudhaan gaa rakkoon gara namarra ga'u danuudha. Al tokko tokko bagan bees nan jedhaa garuu immoo irra caala maaltu biyyaa na baasedha. Irra caala parsantii 90 bagan bahee kan jedhu sun ta'een suma dhuguma. Ajeeteen wayyuu biyyuma koo anis ajedhee biyyi koos ajetu biyyuma koo keessattuu rakkadhee jiraadhe kan jedhu natti dhagahama. Maafan biyyaa bahee hedduu natti dhagahama. Hireedhaaf riskii dubbii rabbii taanaan hin callisa malee. Kudha tokkoffaa maal jedha osoo fuudhisiin jedhanii shamarree akkamii filatta yookaan fuuta maaliif? Otoo fuudhinaan jedhanii shamarree fungee bareedduu amala qabeetti kan furdoon ta'an kan tasas qalloon ta'an giddu galeessu walumaa galatti Samiiraa jechuudha. Nama akkasiiti. Fuudheeras argadheeras hin barbaadu si jedha. Galatoomii waan argite moo waan argite fuudhatti dabalatoo ta'e immoo no yookaan bara dabaladhu ta'e dabala waan hin barbaadu hunda argadheera haadha manaa koorra gabanumaan jechuudha. Lammaffaa mudannoo kee kan nama bashannansiisu tokkoo fi kan nama gaddisiisu irraa nutti himi. Lammaffaan dubbii falaatiin na qabdeetta. Mudannoo kee keessaa kan nama gammachiisuu fi kan nama gaddisiisu jette. Mudannoo an qabu keessaa kan nama gammachiisu irraa yoo kaafne mudannoo nama gammachiisu tokko biyya Suudaan Kaartuum keessatti gurbaa sabaan Amaaraa ta'e tokko warqiitu kennamaa ture al tokko masmara warra bitatee alleela raqama dahab jetti kilaasikaalii siyaanii muuziqattiini
sa'aatii lamaaf amma sadiitti warri Sudaan jettan yookiin Sudaan turtan hin beektu televizyiiniyaan darbaa warra MTN jennaan jira masmarri wayii MTN kan jedhamu jira akkuma Zeenii Sawaa jedhamu akkuma asii Ittisaalaatii Vodaafoonii jedhamu Mobiinilii jedhamu biyya Sudaan keessa Zeenii Sudaanii MTN jira MTNitu Sudaaniinis akkasuma lakkoofsuma callisanii kompiitaraan gadhiisanii lakkoofsa tokko irra dhaabu sana booda lakkoofsa irra dawwalama yoo mashguula ta'e yoo cufaa ta'e dhabee rabbichi kan biraa barbaadama nama sadii torbeetti kamisa galgala moojimaata galgala dagadheera tureera wantichi waggaa kudhan waan akkanaati mubeen qalxaaffaadha xilxafinnaa koo ilaalta nan ta'an shari'aa ijoollee danuudhaa kan bitee jira mana keessa mana jaazaa Sudaanii gaa abbaa beekaa ijoollee danuu wajjin jiraanna ijoollee jaazaa baatee beekaa fidaa lakkoofsa telefoona keessa jedhee lafa naqeetanii yoo si beemee kanaa kennita yoo si beemee kanaa kennita jedheetanii ijoollee waa daagalsiifadha qixxeessii kenna kan jedhu jira hunda fudhu kan jedhu jira bakka kompiitaraan yeroo jira televizyiinii achi lakkoofsa godhanii waan naannawee jira kompiitara keessa lakkoofsa irra qabanii dawwalu jechuudha abbaa carraatti dawwalanii sa'aatii jala dawwalan keessa yoo telefoonni iyyasii waay jetteetti ijoolleen kan kootti dawwalame kaamne amma baatee barrutti hin jiggamna amma akka carraa ta'ee nama Itoophiyaa tokkoof dawwalame amiin jedheera gurbichi intalatti kaaftee boontala shaayii nagaddu wayiiti kaaftee maannoo ምናምን ጀት አፋን ቤት እንካና ግረስ ከየተ ጉርባት ከየተ ሚን ጀናን መብሩክ አሌክ ደሃብ አባን ሸሪያ ከና ወርቂን ሲቀቀበ ይራ ግራማ አፍተማ ሞ ማላ አፍተማ ጀለማ ዋንቴ ወይ ዲጋላ ያለ ሲቀቀበ ይራ በገመደናኒ ላ አልቤት ምስኪን ጀሪ ጉርባን አልቤት ምስኪን ሸጋል ፍሻይ هي مش شغال ندافع دي شوفها تليفون وان ورقي حتى جلمه سئ شوفتها ittandawwale alkan meseejii sanaa dhufe kasan dawwalaa fi olachumaan deebisee itti dawwale obboleessa kun jee maal cufatte jee carraasi qaqqabee argattee cufattaa takkas akkas jennaan hoolaan jedhe wallaahi obboleessa kun qixxeessii kennaan dhuguma taanaan wantichi naan jedhe telefoona keessa kana cufi kaan jedheen nama danuutu gosiin kooti qalxaaffaan jira miti sanaa cufadhee cufatee achumaananii kottuu ganama lakkoofsa kan keetiin naa dawwale jennaan kan isaatiin naa dawwale ganama wal arginee bakka shariikaa sana dhalannee abbaa jalqaba telefoonicha kaasee fiddan malee hin kenninu ajjeeftanii kaa fudhattanii dhuftan jedhamnee qabamne gaddas qaba gammachuus qaba qabamne achumaan namni wayii hayaat jedhamti as keessa jirti kayroo kana keessa qalxaaffaadha isinis hayaat yoo dhiqqa viidiyoo kana argite akka carraa ta'e waayiduma sanaan dubbataara ijoolluma biyya kootiiti dawwaleefiin iyyii intala durbaa tokkotu shaayina gaddi bilbila kaaftee kaatee warqii hattee waan jedhame seetee naate warqichi immoo shillimaaticha sati beektu sana mana keessatti barsiiseera ijoolleen maal wayya jennaan bakka sii buutee anatu telefoona kaasee sodaatee isatti kenne jettaan jedheen jetti kottu qaa'inne sadii taanee na dhadhu maqaa eenyuutiin shari'aan kee kun bitame jedhanii qabaniiru maqaa Sudaaniitiin bitame bakka jennaani ana ismoo mush faakir ምናምን አረቢፋን ፐርፌክቲidha siin amma qicha yaadadhu waan argeette karakkaraarteen immoo colleen dhaggeeffataan jira fiigee dhaqeen sharikaat saalaatii dhaqee telefoona guddaa wayiin harkaa butamee ka'een jedheen adaraa jabaadhaati maqaa abbicha ittiin bitadhee nama danuudhaan bitadhee shari'aa danuun qaba maqaa abbicha ittiin bitamee naa baasaa jennaan tak godhanii Abdurrahmaan Mahmud ምናምን jedhanii amma kaakayyuutti natti himaniiru jarri cufsiisuu kan hin danda'uun jedheen hin cufsiiftu ati abbichatti mennaan kalas maqaan dawwalaa bagaan baree malee abbicha dheessoo bee dawwalaa gadi bee Abdurrahmaan abaluu jedhama namichi hin jedheen intalaan achumaan maqaan isaa Abdurrahmaan abaluu jettee himteetti sah kalas keetii deemaa as keessaa inni wari'atanii footoo kaasanii warqii kaartoonii irratti kennanii footoo kaasanii viidiyoo waraabanii maal jedhanii kana jala gadi baasanu jarri karaa biraatiin deemi jedhanii amujaadii qabanii makiinaa qabanii fi geggeessanii nummoo karaa biraatiin dhaabataarra nu dawwaltee jarri akka duriyyatti si ilaalaa waan ta'eef dhokodhaati bakka kanaatti kottaatti innannee achumaan naqee birrii Sudaanii 55 birrii guddaa dhagaan birrii guddaa waggaa kun nana wanni kun achumaan gurgurannee gurbaadhaa maal wayyaa mucaanis waa barbaadde hin jeen ati 27 qabdaan 27 qaba torbatti kennuufi jennaan lakki boo jedhe lama kennaaf jedhe ayyeesh kennee lama jedheen 25 fudhateenni ani 25 fudheen talaa 4 kennee ani barbaadu gaalaksii wayii naa biteettiin talle akkana gaalaksii birrii 1700 biteefi akkasitti birrii akkattan qabannee gallee guyyaa gammachuu baay'een gammadee gaafa sana maaliif wallaahi ayyaanni iidii arafaa guyyaa sadii maal tafa sumurii qabu Afrikaa rabbiin gara kanaan fideen razaqee
baay'een gammadee guyyaanan gammadee jiraate guyyaa kana guyyaanan gaddis immoo Suudaanii keessa sin jira biyya kana sin jira gatii ta'ee fi guyyaanan gaddi hedduudha keessa guyyaanan gaddee danuudha dhiisuu wayyaa maaliifi saahiban jaalladhu kan narkatti du'e jira tummana yaalaatti deddeebisu narkatti du'e jira baay'ee gaddee yaani bakka alatti dhagahamee boohee waa danuu jira gatii ta'e guyyaa gadda kootii yoon kaase tarii madaa namaa tokko ta'a gatii ta'eef guyyaan gadda kootii amman gammadeerra amman gaddee caala waan ta'eef suma dhuguma argan biyya namaa dhufe amman gammadeerra parsantii 75 gaddatu caala maaliif gadda namaa afaan gaddaa akka kan kootitti kanaaf guyyaanan gaddee danuudha akkasitti irra darbinee siin jedha kudha sadaffaan miti aywa kudha sadaffaan immoo gara yuutuubii akkamitti dhufte eenyutu fakkeenya sii ta'e eenyummoo irra caalaatti dinqisiifatta shamarran tokko dhiira tokko yuutuubii kee irratti gara fuulduraa maal hojjechuu yaadda dhugaa rabbii dubbachuudhaa fi yuutuubii chaayinaalii isa jedhamu kana isa namni ittiin arraffamu isa namni ittiin qeeqamu isa namni ergaan ittiin dabarfate illee namni keenya daldalaa yuutuub daldaltuu yuutuub maaloo wal jedhee wal cabsu gatiin arguu fi yuutuubiitti galuun feene hawaasa kootiifan dhugaadhaan sagalee taa gatiin barbaadennaan yeroo namni gara yuutuubiitti yaa'ee galee hojjetaan turreanii haa ta'u malee akka carraa ta'ee yuutuubii qabaachuun keessa barbaachisaadha isa feesbuukiin kee peejiin keetti cufamu yoollee maallaqarraan barbaadu jette illee achi laayivii galuu dandeessaan kuma sii keenyaan hin beektuu gara yuutuubiitti sagalee namaa ta'ama maali kuma guuttadhuu dhiis bakkaanaan jedhanii wallaahi jennaan nama hawaasas jaallatu hedduu qabda maal naan jennaan hawaasana jaallatu nan qaba garuu haa ta'u gaarii dhumanii suuqii koo fuuldura taa'ara jara keenya sabskraayibii waan dinqiidhi sabskraayibiin koo kuma tokko naa guutuu qaba hadhee yoo kanan taane hin barbaadu jedhee dhuma ammuu beesha'u jedhee banadhee ammuma feesbuukii irra kaadhee seenaa yuutuubii kootii namni hin beekne hin jiru feesbuukii irra kaadheen linkii isaa seenee alhamdulillah al tokko nama 700 galee mana galee tan amma sa'aatii tokko iyyee nama 1000 wayii galee borontamu viidiyoochuma warri dudduubarra dhufanii argan 2500 galchan gaafa torbee immoo sa'aatii sanaa guute torbee banametti yuutuubiin koo maallaqa naa lakkaa'u jambaadha alhamdulillah anis immoo maallaqa naa lakkaa'e akkuma isin argartan akkuma isin beektan kanan godhe sanan godhe jechuun hin danda'amu waa danuu hawaasa kootiin tajaajilaa ture tajaajilaa jira si kaardiinan guuttadhee ittiin bilbilu Saudi Arabiyaatti bakka argeetti baariin warra beekutu beeka warra rakkatee na bira dhufeetu beeka achumarraa yuutuubii makeessaa dhufee kaardiin guuttatamee bakka adda addaa dawwalama maaliif kan hawaasaati ani akka kan hawaasaatti allaala waan ta'eef amma fayyadameerra amanti nama fayyada caalaa hawaasuma keenya fayyadee yuutuubiin kun siniin jedha kana rabbiif anatu beeka akkasii namnan galateeffadhu gara yuutuubii kootitti yoo jiraate namoota hedduudha garuu yuutuubiin koo kan beekamtee argatee bakka waadanuu irratti na jajjabeessee akka inni beekamtee argatu akka inni nama hedduu horatu nama naa godhee tokko naman jaalladhu dinqisiifadhu naman yaani kana sana jechuun danda'u reedii adamiin hedduu onnee koo irraan galateeffadhaan bada anaaf reediin nama addaati nama gaariidha baay'ee si galateeffadha galatoomi akkasumas ijoolleen durbaas hin jiru yoommoo qaawaa mun barbaachisne illee namoota hedduudha guruppii ijaaranii yuutuubiin kokkanii torbee tokkotti sa'aatiin isaa guutu akka sabskraayibii isaa dabalu namoonni godhan hedduudha jedha hundaanuu galatoomaan isiniin jedha ulfaadha kudha sadaffaa immoo mubaarik gargaarsa lammii irratti qooda guddaa fudhachaa jirta mee akka gargaarsa kana jalqabduuf maaltu sababa siif ta'e gaaffiin koo kana fakkaata waan yeroo kee aarsaa gootee heeyyamamaa taatee gaaffiif deebii koo irratti argamteef maqaa daawwattoota kiyyaatiin baay'ee si galateeffadha ulfaadhu jettee atis ulfaadhu waa'ee gargaarsaa irratti rakkoodhuma hawaasa keenya yoo kana sana hin dhumu waan ta'eef deeqaanis dheerateera waa'ee dhuma rakkoo hawaasa keenya ilaaleetanii eessa qabachuun qaba nama gargaaruu jechuun dirqama ustaaz Raayyaan asirra deemaniiru achirra deemuu qaba dirqama abaluu asirra deemeera asirra deemuu qaba jechuutu hin taane maal yoon godhe bakki rakkoon cimaan eessa egeroon jedhu bakka hawaasa kufe namoota biyya namaa keessatti nan hojjetadhe ni of jijjiiruudha akkuma kootii biyyaa ba'anii kufan gargaaruu irratti laafaa ture yeroo sana bara 2016 I think waan akkasii keessa Suudaan yeroo jirus 2014
waan kana eegaleen ture sun tan eegalee asittan cinfadhe maala goonu gara miidiyaatiin hawaasa kakaasuu irratti maal goonee uummata walitti firoomsinee walitti bunnee wal gargaarsinaa kan jedhu yaadee wanni kun arrabas qabaa qeeqas qabaa maal qabaa naan jedhanii hiriyoonni itti mari'adhe la bakkuma khayriitu arrabas qeeqas qaba waan ta'eef rasuulli keenya alayhi salaatu salaam amantaa islaamaa yeroo isaan fudhatanii dhufanutti ergamaa ta'anii dhufanutti namni firoonni isaanii ilmaan addeerran isaanii obbolaan isaanii yaani ilmaan obbolaa isaanii jechuudha yaani ilmaan obbolaa abbaa isaanii firootan ajjeesuudhaaf siirii hojjetaa maal hojjetaa jedhanii xiqqeessaa turaniini itti cabanii itti rukutamanii itti dhiiganii itti arrafamanii itti xonqaayii jedhamanii waa meeqa ta'anii hadda bakka ifti jirtu hunda diinal islaam babal'atee bakka dukkanni jiru hunda diinal islaam babal'atee ni jira jechuudha. Kanaaf dirqama yoo nuuf dadhabe illee kan na caala sammuu qabuuf kan na caala obsa qabutu bakka koo waan ta'eef waan kana itti galee arrafamee itti qeeqamee ta'uu bakkaan ga'uun qaba jedheen dhufee alhamdulillah amma nama hedduutu nama gargaarsisaa jira. Yeroo sana garuu namni badaa miti muraasa lakkumaan lakkaa'ama. Alhamdulillah rakkoodhuma hawaasa keenyaatu gara sanatti nageesse adda keessaa booda dhabnee keessa taa'aa jirran siin jedha. Egaa hordoftoota Habibaatu hundumti keessaniyyuu jabaadhaa akkuma Habibaa kana. Habibaa jechuun nama cimtuu collee nama kutattuu taatee fi hadha geessee yuutuubii si galmaan gaatte kuma guuttatte sa'aatii illee guuttatte isinis jabaadhaati hojjedhaa fayyadamaan isiniin jedha. Hunduma keessan rabbii jecha isin jaalladha. Eenyuun abbaan barbaade anytime yeroo qabaadhetti gaaffii warra naa dhiyeessanuuf deebii kennuudhaaf qophiidhaan isiniin jedha. Galatoomaa ulfaadhaa yeroo gaarii naa qabaadha. يا أمة إسلام أوتوا البنية فنيو بلوماتي يو ولتدني درك منو جدو جرو يو راوني يو